Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjin immoo Tabsaa'ee Dheeressaati. Koomishiniin yookaan boordiin filannoo biyyoolessaa guyyaa 3 dura filmaanni as adeemaa jiru kun yeroodhuma isaatti guyyaa isaatti akka gaggeeffamu ifa taasisee jira. Ifa boordiin filannoo kenne kana faana bu'uudhaan gartuuleen tokko tokko kun gonkumaa hin ta'u jechuutti jiru. Maaliif laata sababni isaanii maalinni? Jarri kun warra kam laata? Karaa biraatiin immoo paartiileen biyyattii keessa jiran kan gara 100 walitti lakkaa'aman immoo yeroo dhiyoodhaas hanga tokko wal fo'anii hariiroo fi heera waliin uumuudhaan mooraalee gurguddaa 2 jedhamu keessatti qoqqoodamanii jiru. Warra ahadaawii yookaan yuunitaaristis warra Itoophiyummaa dhaadessanuu fi warra immoo federaalizimiin kun jabaatee fooyya'ee itti fufuu qaba jedhan. Gama warra federaalizimii keessaa immoo akka ilaalcha hubannoo namoota tokko tokkootti gartuu 2tu jira jedhanii kaa'aa jiru. Yeroo dhiyoo torban darbe kana keessa irraa kaasee isaanis immoo warra mooraa Gullallee fi warra mooraa Maqalee jechuudhaan kaa'u. Kunis walta'iinsa dhiyeenya kana bakka kana lamaanitti taasifame irraa ka'uudhaan jechaadha. Gama biraatiin ammallee waa'een warra barattoota Oromoo mooraalee barnootaa olaanoo keessatti barachaa jiranu falan arganne ammallee lubbuun barattoota Oromoo gaaga'amaa jira. Inni mootummaa federaalaa kana booda mooraalee barnootaa kana poolisii federaalaatiin eegsifna jedhe kun hagam fala ta'a laata? Hagamiyyuu sababa isa wal dhabdee kana walitti bu'isa kanaaf madda ta'e hiikee lagee walta'iinsa waaraa fida laata? Yeroo kun hunduu immoo ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif callisee taa'ee ammoo eenyurraa maaltu eegama laata nageenya buusuudhaaf? Kan jiruu fi qabxilee kana wajjin wal qaqqaban tokko kaafnee irratti mari'achuu fi keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya sagantaa hubannaatiifis isiniif haaraa miti. Obbo Kumsaa Buraayyuu hayyuu poolitikaa xiinxalaa poolitikaati. Isin waliin akka turtanu kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa. Obbo Kumsaa yeroo kee keessaa yeroo hirriba keetiitti kuni Imbiraal kan walakkaa darbeera. Yeroo kee kana nu kennitee maree kana qophii taatee dhiyaachuu keetii fi maqaa Oromiyaanis Neetwoork maqaa sagantaa hubannaa fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin baay'ee galatoomsin jechuun barbaada. Galatoomi Tasfaayee yoo irratti hirribaan akaasi. Waan irratti mari'achuu walii galle tuttuqeera. Sana dura garuu waan kaleessa kanarra kana bulluqaata Itoophiyaa keessatti lafarratti waa'ee badhaasa Noobeeliitii fi haala simannaa biyyatti taasifame. Isaan duras immoo yeroo badhaan kun kennames gama garagaraati haasaa godhame waan dubbatame. Kana gabaabaadhumatti himee akkamitti ilaalte wanni kun badhaasni kun hagam waan yaadamee fi bakkaan ga'uudhaaf gargaara laata? Waan keessaa uummanni Itoophiyaa kun jedhaa jiru nageenya biyyatti nageenya gaanfa Afrikaatti walta'iinsa mishooma kana kan fakkaatan akkamitti ilaalte meeme? Galatoom Tasfaayee egaati muummichi Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmed badhaasa Nobel Prize kan nageenyaa fudhachuunsaa ifaadha. Oslo dhaqee fudhatee deebi'ee carraa kanaatiin namoota baay'ee warra waan kanatti gammadanii wajjin anilleen baga gammadettiin jechuun barbaada. Badhaasichi akkuma inni jedhee isaanaaf fudhatamu malee badhaasichi kan biyyaati. Waan biyyaa immoo waan hunduma keenyaati. Waan saba keenya hundaa waan ta'eef gammachuu guddaa nutti dhaga'ame jechuudha. Gama kanaanii isa kana inni kun akkas ta'e gamni gammachuu keenya akkas ta'etu jiru. Wanti
xiqqoo ishee silaati beekamuu qabanii kan uummanni keenya irra darbee yookaan immoo hubannoota itti qabaachuu qabu kan inni jedhu waan lamaan tokko duwwaa kaaseen kana bira darbuu barbaanna. Tasfaayee badhaasni kun irra guddaatti kan inni kennamee fi waraana Itoophiyaadhaaf Eertiraa jidduu lafa battee tokkoon geenye baadimme jedhamtu irratti 1998 amma 2000tti waggaa lama guutuudhaan waraana oofame sana irratti lafa sana rakkoo sanaanii qabatee gara waggaa 20 fi biyyoonni lamaan akka isaan waliin haasofne akka isaan wajjin nagaan godhanne akka isaan waliin nagadanne sababa ta'e sana hiikuudhaaf danda'ameera kan jedhuuni irra guddaan isaa kan inni kennameef of course tattaaffiin gama dippiloomaasiitiin naannoo gaanfa Afrikaatti Sudaan lamaan Sumaalee hanga tokko Jibuutiillee biyyuma Keeniyaa kana iyyuu dhaquudhaan Keeniyaan illee steebiliidha dhugaa dubbachuudhaaf kana kun hundumti isaatti daddabalamee garuu inni ijoon dubbiidha waraana waggaa lamaa fi lubbuu namoota hedduu qisaase sana irratti kan isaan fokkasii godhanii ilaalcha guddaa kan isaan laataniif waraana sana yaadatte yoo ta'e Tasfaayaatti biyya jirtan se'a anillee yeroo sana biyyaa ba'eera waraana hamaadha. Walumaa galatti warroonni siyaasa xiinxalanii maal jedhu waraana Eertiraa 14 Itoophiyaa waraante caalaa waggaan lamaan suni lubbuu namoota hedduu qisaase. Mootonni Itoophiyaadhaa Tasfaayee waan isaan ittiin beekaman inni tokko lubbuu namaaf eeggannoo gochuu dhabuudhaan maalti na dhibeedhaan yeroo hundumaa ilmaan namaa fuudhanii dhaqatanii waraanatti naquudhaan waraana kana akkas godhee yoo moo'e malee karaa nagaadhaan waa furuudhaaf dandeettiin isaan qabaniif fedhiin isaan qaban murtaa'aa ture jechuudha. Kana argarreerra waraana Eertiraa bara dheeraa irraati. Namoonni baay'een gara miliyoonii tokkotti fa'aa dhiyeessu waraana waggaa lamatti dhume sana irra guddaan garuu gara 800tti yaadu waan guddaa jechuudha horii qabeenya dhume gaadhiisi lubbuumti dhume iyyuu kana hundumaa godhachuudha. So Prime Minister Abiy gaafa gara aangootti as dhufu kana furuudhaaf tattaafachuu isaati kan Nobel Prize Committee suni irra guddaa kan inni irratti ilaalcha guddaa laata. Kun background isaa yoo ta'e iyyuu garuu akkuma Dr. Abiy jedhe innillee karaa biraa jedhe garuu dhugaan inni dubbate sana keessaa pricing kun yookaan immoo badhaasni kun kan isaa miti. Kan isaa qofaa miti. Badhaasni kun kan uummata biyya sanaati. Addatti immoo badhaasni kun kan humna gara aangoo isa fideeti. Dr. Abiy waggaa meeqa? Waggaa 14 irraa jalqabee wayyaanee wajjin hojjetaa ture jedhe. Waan garuu badhaasni kun kan inni isaa kenname waggattii lamaanii inni aangoorra ture sana. Tattaaffii inni godhe jechuudha. Isa maaltu as fide isa jedhu sana ilaaluun nu barbaachisa. Isa kana as fide fincila uummata Oromooti, fincila qeerroof qarreeti. Lubbuu qeerroo 5,000 amma 6,000tti tilmaamamutti kaffalametu wayyaaneedhaan aangoodhaan masaraadhaa baase. Masaraadhaa utuu wayyaaneen hin baane ta'eeti Dr. Abiy muummee Itoophiyaa ta'uu hin danda'u. Garuu waan nama gaddisiisu tokko anaan akka gaddaatti kan natti mul'ate tokko maalinni bakka dhaqu hundumaatti Dr. Abiy waan kana hundumaa waan ofiisaa godhee of fakkeessa malee waan qeerrooniif qarreen lubbuu isaan itti laatan sana isaa jala arriiqee dubbatu hin dhageessu jechuudha. Osoo irratti hin dubbanne. Fakkeenyaaf qeerroon kanarratti akka abbaa dhimmaatti akka abbaa badhaasaatti jala arriiqamee dubbatamuu itti ture. Maaliif qeerrootu mootummaa nama nyaataa waggaa 27 uummata Itoophiyaa qofatu hin ta'in Dr. Abiy fa'aa obbo Lammaa Magarsaa fa'aa acuucee kan isaan talaalaakee ofiin jedhan kan acuucee kan of jalatti isaan kaa'e wayyaaneedha. Wayyaanee kana kan darbate, kan jala dhaabbate, kan buqqaase qeerroodha. Isa kanaafi namoonni baay'een maal jedhu Tasfaayee bakka dhaqxu beekuudhaaf bakka irraa kaate beekuu si barbaachisa jedha.
dura bakka irraa kaate sana haala keessaa kaate sana beeku si barbaachisa. Dooktar Abiyyi fi tiimiin isaa amma biyya bulchaa jiran eessarraa akka kaan maaltu achi isaan dhaqate gatii achirratti kaffalame gatii isaaniin achi baasuudhaaf kaffalame dagachuu hin qaban jechuudha. Amma waan inni argu daguu sanatti mul'ata jechuudha. Kuni beekamuu qaba. Gama kaaniin ammas kan uummanni keenya beekuu qabu. Uummanni Itoophiyaa mayyuu guutummaadhumatti kan inni beekuu qabu. Badhaafni kuni isa hojjetame qofaaf laatame min irra guddaa isaa badhaafni kun kan inni laatameef isa hojjetamuuf dhufuuf nagaasichi dhufuuf laatame. Agartee biyya sana keessa nagaa waaraan akka hin jirre beekamaa. So it is an encouragement. Inni kuni isa hojii dhumaa miti, not a finalized work. Hojii dhumaa miti. Kan inni laatameef hojii nageenyaa gara fuulduraatti, dimookiraasii gara fuulduraatti, seeraan bultummaa gara fuulduraatti, guddina dinagdee nagaa guutummaa biyya sana gara fuulduraatti jajjabinaaf kenname malee waan amma kana wanti hundumtuu Itoophiyaadhaaf guutteetti jedhamee hin kennamne. Kanaaf Dooktar Abiyyi gammachuusaa hojiin kan inni fudhatee gale itti gaafatama guddaadha. Amma badhaafamaa nagaa taatee biyya komaandi poostiidhaan bulchuu hin dandeessu. Badhaafamaa nagaa taatee nama karaarra deemee yaada keetiin adda ta'e qabdee hojiidhaatti naquu hin dandeessu. Badhaafamaa nagaa kan noobelii taatee biyyi korojoo'atuu hin dandeessu. Badhaafamaa nagaa kan noobelii taatee namoonni yuunivarsiitiin utuu isheen ol fixxu namni utuu inni du'u waraanni utuu inni saba gudeeduu teessee ilaaluu hin dandeessu. So dirqamatu itti laatame Dooktar Abiyyi kana beekuu itti jira. Waanni faranjiin jedhe suni eeyyee galateeffachuu waa gaariidha. Garuu isuma duukaarayyuu dirqama guddaa fudhate jechuudha. Kanaaf bakka isaan isa kaan sana sirriitti hubachuu qaba jechuudha. Kanaafuu yaaddoo irra ta'an amma waan biyya keenya keessatti yaaddoo ta'an biyya keenya keessa qofaayyuu tun ta'in paartii isaanii keessatti iyyuu gargar ol baasuu agartee ol moggeessuu olitti qurrama olitti dallanaa oolu ija olitti babaasu kanarraayyuu isa kanaafiyyuu gaafatama guddaa qaba jechaadha. Dooktar Abiyyi ammaa booda maaliif inni Nobel Prize agartee kan piisii sana nama moo'edha jechuudha. Kun barbaachisaa. Kana duukaarra immoo ammas xinnoo ishee kan uummanni keenya beekuu qabu. Waanni akkasii biyyoota baay'ee keessatti mul'ataniiru. Waan haaraa miti. Of course hin gammanna. Piraayisii sana argachuu isaatti humnaa walii gammanna kan biyyaati jenneera. Nummoo kan qeerrooti jennee amanna. Agartee kanaaf hin gammanna piraayisiin sochii dhufuunsaa. Garuu kuni waanuma agartee addunyaarra hin jirre fakkeessine waanuma agartee yeroo jalqabaa fi akka waan Waaqayyo fuudhee Itoophiyaarra buuseetti fakkeessine itti cinqamuun kunis waan akka kooministii sirna koominizimii waan deemu fakkaata jechaadha. Namuu waan ajajaan godhaa jiru fakkaata. Inni kunis sirna dimookiraasiitiif balaa guddaa qaba. Isa kanarrattis eeggannoo guddaa gochuu nu barbaachisa. Warroonni akkasii Obaamaan fudhateera yaadatte yoo ta'e namoonni baay'een fudhateera. Guyyaa lama guyyaa sadii bakkoota adda addaatti dubbatame sana caalaa hin dubbatame. Waanni ati maarshaal lo'uu gootee namni qeen guutuun biyyi guutuun kanaaf lafa dhiitaa ooluu fi hin barbaachisu. Exaggerated ta'eera jedhee nama jechuudha karaa gama kootii. Badhaasichi hin barbaachisu hin jedhe. Garuu hojiidhaaf laatame waan ta'eef isa nuu kennameef gammanne isa qeerroof kennameef gammanne isa jijjiirama qeerroon fide sanaani mucaan Oromoo keessaa bahee argate sanaaf gammanne garuu irra guddaa gara hojiitti fuula deeffachuu waan guddaatti fuula keenya dura jira. Waanni badhaasa kana fashaleessuu danda'an dimookiraasii itti jabaachuu nu barbaachisa waan ta'eef elekshinii dhufaa jira. Nageenyatu biyya keenya keessa hin jiru. Komaandi poostiidhaan bulla haadholii fi ijoollee durbaatti gulee deemaa jira. Isa kanarratti fookasii gochuu isa barbaachisa jedhee yaada. In general sense badhaasicha argachuun waan gaariidha jedhee namana. Galatoomi badhaasa kana maaltu argamsiise yookaan akkamitti argame eessaa dhufe
isa jedhu yoo ilaalle kana jijjiirama kana hundaafuu sababni qeerroodha isa jedhu irratti dhugumatti anis akkuma kee badhaasni kun kan biyyaati akka biyyaaf kenname itti ilaalamuu hin danda'ama. Isa jedhu irratti wajjin walii galaa kanarra immoo darbanii badhaasni kun qeerroodhaaf iyyuu kennamuu qaba ture iyyuu kan jedhanis jiru. Karaa biraatiin immoo dhaamsa yookaan akeeka yookaan dirqama isa jennu badhaasa kanaa wajjin dhufus immoo hojiirra oolchuudhaaf namni kun ammas as deebi'ee tarii aangoo humna poolitikaa qabutti gargaaramees uummata kana bobbaasuun waan eegamuuf jechuunis dirqamni badhaasa kana kunis hojiirra ooluudhaaf hojii itti hiikamuudhaafis uummaticha barbaada hirmaannaa uummatichaa barbaada. Isa jedhu yoo ilaalle dhuguma biyyaaf kan kenname jechuun dandeenya. Kan achitti obbo Kumsaanii badhaasni kun kan dhuunfaa akka ta'e tan fudhadhas jechuun danda'a. Nama tokko kenname seenaa darbe kana yoo ilaalle chaakooti. Karaa biraatiin akeekuma kenname kanayyuu yoo keessa deebine sababa badhaasni kun kenname yoo ilaalle iyyuu egaa nu qofa miti isa Itoophiyaa keessaa qofa miti. Sadarkaadhuma addunyaatti miidiyaaleen addunyaallee warri badhaasa kana kennellee akka sababaatti yommuu dhiyeessanuu sadarkaa tokkoffaadha kan isaan kaa'aa turani. Waldhabdee Eertiraadhaa fi Itoophiyaa gidduu ture sana fala arguu fala fiduu saayidhaan sanaadha. Innumtuu immoo gaafii guddaa keessa jira boqumsa hundi keenya quba qabnaa gaa baatii 3 keessatti waan hundumtuu bakka isaatti deebi'ee jechaanis ulaan daangaarra jiru siin cufame. Kunoo agamiyyuu bakka gaheera xumura gaheera isa jennu gaafii nutti kaasa. Seenaarraas immoo argine waldhabdeedhuma uummata Israa'elii fi uummata Filisxeen gidduu jiru ilaalchisee qofa boqumsa badhaasni kunis badhaasa 3 kenname yeroo 3. Garuu waldhabdeen biyyoota kana lamaan uummata kana lamaan gidduu jiru dhaloota irraa dhalootatti darbaa amma arraattu irra caalaa hammaachaa yoo adeema waan irra jiru hin beekna. Kunis gaafii kaasa. Karaa biraatiinis asus tuqxeetta waldhabdeedhuma Hiwaat keessatti uumameef illee sababni walta'iinsa daangaa kana ilaalu walta'iinsa Aljeersi sana. Malla sana mallatteessii as deebi'ee warrumti jaallowwan saa'uu harkatti qabanii Hiwaat keessatti adda durummaadhaan obbo Siyyaa biraa sanarraa ka'ee dhaabichi sababa kanaatiin bakka lamatti bahee mallasotuu bakka sanaan sochoosin du'ee obbo Hayilamaariyaamtu dhufee maalan iyyuu dhagaa kaleessa kana dheengadda kana badhaasa kana silaa obbo Hayilamaariyaam iyyuu fudhachuu danda'u turanii kan jedhantu dhaga'amaa turan. Akkamitti jennaan otuu akka murteen kun hojiirra oolu isaanis utaalanii dhaqanii mallatteessanii. Amma wanti muummicha ministeeraas ammaa kana adda taasisee egaa akkuma aangoon kun kennameefiin dhaqee waan sana akka inni hojiirra oolu mallatteesse. Sanas immoo ilaallu kunoo warri uummata Tigraay warri Hiwaat dallananii waan ta'e hin beeknu akkuma jenne egaa dubbichi bakka isaatti deebi'aa waan jiru fakkaata. Daangaanis cufamee tariyyuu immoo deebi'ee loliyyuutti ka'uudhaaf danda'a. Maanni sababni guddaan achi keessa jiru lafattiin baadimmee jedhamtu sun kan Itoophiyaati. Laftiin namni kun ammi kun hundi itti wareegame akkam callisamee kutamee kennama. Isheedha. Kanatiyyuu xiqqoo ishee yaaddoo waaneetti maaliif soo waa'ee kan Israa'elii Filisxeen sana kaafneerra taasifameera garuu bu'aan argamsiifne. Tari politikaalii garuu bu'aa argamsiiseera ta'a. Kana olaalleeyyuu ammumayyuu immoo lafarratti jijjiirama fida laata. Haala isa biyya keenya keessa lafarra jiru immoo atu tuqxeetta haala akkasii keessatti namni kunoo waan barbaadamu sana waan nageenya hojii walitti hidhatee jiru kana hojiirra oolchuudhaaf innu akkuma nama Ihaadig keessa soggaamma kan hunda dabarsee jijjiirama jedhan kana jijjiirama dhugaa taasisuudhaaf ammoo qophiidha isheettu ammayyuu gaaffii gurguddaa nutti kakaasaa. Kana caalaa badaa yerootti gubnu qabxii ishee taantuta dabarru. Gaafa ilmaatti adeemamaa jira obbo Kumsaa amma ammaatti baay'ee shakkii guddaa ture. Haalli lafarra jiru filmaataa fi kan mijate miti kan jedhu hundumtuu gama isaatiin waan fakkaatu miti filmaanni kun ta'uudhaaf na deemu kana jedhamaa ture. Garuu dura teessuun boordii filannoo biyyoolessaa adde Burtukaan Miidhagsaa
guyyaa sadii duraas baatee guyyuma isaatti yeroo isaatti geggeeffama jechuudhaan ibsite. Sana faana bu'ee viidiyoo kilipii tokko nan qabaa boodarra waliin ilaalla. Garuu qophii godhamaa jiru keessatti jaarmoleen poolitikaa amma tokko wal qoqqooduun jennu gaa sort out wal godhanii akka wal fakkaatanuun akka wal fakkeenya ajandaa isaaniitiin akka wal fakkeenya akeeka jaarmaa isaaniitiin amma tokko gama qabachaa dhufanii mooraa gurguddaa lama argine jenneerraa warra ahaadaawii jedhuu fi warra immoo federaalizimii kana cimsineetti fufna jedhu. Isa keessattuu immoo warra federaalizimii keessatti immoo kan silas tuquu yaale gartuu lama immoo argine. Namni tokko amma warra mooraa gullallee warra mooraa maqalee jedhee waamuu jalqabeera. Faana bu'aa turte sana mana hundumaa eenyutu isa kam keessa jira isa jedhu. Jaarmoolii kana hundas keessa warra gurguddaa hin beektaa. Mee wal fakkeenyaaf garaagarummaa mooraalii kana keessa jiru amma tokko cuunfiitiin uukame. Gaarii Tasfaayee. Elaa kan inni kana durallee torbee darbee bakka tokkotti yaada wal fakkaataan dhiyeessee ture maalinni ammatti akka maniifati jiru kanatti umni lama ol waraanaa jiru hin jiru. Kun amma bizaarii fakkaata namoonni maal akka jedhan jechuu danda'u. Maaliif ani humna aadaawii jedhu kanan argine. Hin jiru humni aadaawii jedhee gadi ba'ee ani sirna tokkicha kan federaalizimii balleessee biyya deebisee agartee unitary ta'ee Finfinneedhaa ajajee amma Asoosaatti amma kun Tembenitti asii immoo achi kun amma Booranaatti bulche kan jedhee as ba'e humni poolitikaadhaan jiru. Okay? Ani kan inni irraa dubbadhu waan qabatamaa lafarra jiru irraanis itti haasa'uu barbaada. Kanaaf humni ahaadaawii jedhu yoo jiraatellee dhokataadha malee akka poolitikaa piroogiraamiitti humni ahaadaawii jiru. Waan nu dhageenyu irra guddaan maalinni heera biyyaa konstituushinii sana jijjiirraa kan jedhu. Konstituushinii sana keessatti waan isaan fookasii irratti godhan irra guddaani maalinni buufata 39 keessaa balleessina. Preamble isaa irratti immoo nation, nationalities and people isa jedhu nuti jedha mitiiree konstituushinii nuti. Saboonni sablammoonnii fi uummanni biyya Itoophiyaa keessa jiraannu jedha. Inni kun hin barbaachisu jedhanii warri akka Biraanuu fa'aa yeroo baay'ee mormaa jiran. Maal jechuu isaa nuyi saba tokkittiidha. Saba tokkittiidha jedhanii akka saba tokkicha jedhaniitu dubbatu jechuudha. Inni kun piroojeektii isaanii sooshaal injiineriingi jedhu warri faranjii. Isa sooshaal injiineriingii miliqaata jalqabe sana saba tokkicha afaan tokkicha yaada tokkicha galma tokkicha kana agartee sooshaal injiineriingi piroojeektii sanatti dhumatiin jira. Isa dhiibuu barbaadu. Garuu ammatti akka inni poolitikaalii of ajjeesuu ta'e suusaayid akka inni ta'e beeku. Humni federaalizimiin balleessa jedhu warra galgalatti Itoophiyaa keessatti ofitti finyoo dhaachuu akka inni ta'e beekamaadha. Anaan kan na yaaddessu kan inni dheengaddesiin jedhe sana. Humna maqalee fi humna gullalleet na yaaddesana. Humnoonni kun lamaan isaanii humna federaalistiiti. Lamaan isaanii humna federaalistiiti garuu understandii adda addaa qabu federaalizimiitti. Humni maqalee jiru Ihaadegiin deebisee jiraachisuu barbaada. Ihaadeg immoo humna TPLF keessatti hegemonii qabu. Hegemonii jechuun afaan Oromootiin olaantummaa qabu. Kan inni irratti abboomu, kan inni irratti agartee shaakalu, kan inni irratti ajajudha. Inni maqalee jiru humna akkasii kana deebisee lubbuu itti horuu isa inni akka inni jiraatu gochuu barbaada. Humni maqalee jiru suni federaalizimii kaleessaa sana sirriidha jedhee amana. Okay? Sirriidha gaariidha iyyuu jedhee amana. Bu'aa guguddaallee sabaaf fideera jedhee amana. Garuu humni sun kan inni hubatiin maqaa federaalizimiitiin kaleessa balaa uummatarra ga'e sana isa recognize gochuu hin barbaadu. Saba Oromoo fi saboota cunqurfamaa hedduu ajjeese sana biyya saame sana corruptionii agartee
samiitti ol ba'e sana isa kana recognize gochuun barbaadu. Kan inni barbaadu maal inni humna Amaaraa cabsineerraa, humna Haadaawii cabsineerraa, sabni gadi ba'ee sirba sirbeeraa sabaaf sablammoonni mul'ataniiru. Agartee fakkeessaadhaan kan Prime Minister Mallas Zeenaawii godhaa ture ta'e pretend federalism fakkeessituu federalizimii fakkeessituu sana isa itti fufuu barbaada jechaadha humni maqalee jiru sun. Humni suni federalizimii irraa jibban qabu garuu federalizimiin inni oofu federalizimii inni itti abbaa ta'e. Kana gama sanaan kanatti jira jechuudha. Humni amma reefuu gullalleetti wal ga'uu jalqabu kuni humna cunqurfamaati. Humnoota kana dura takkaa Itoophiyaa hin bulchiin. Humnoota kana dura takkaa humna siyaasaa Itoophiyaatti hin dhufiin. Isaan kun immoo federalizimii dhugaa sana kan sabaaf sablammoonni keessatti hiree mataa ofii murteeffatan. Kan heeraan bultiin ta'u. Kan immoo namni biyya isaa irratti ofiin of bulchu humna akkasii ijaarra jedhee yaada jechaadha. Agartee humni lamaan uluugaa filoosoofikaali humni kun lamaan iyyuu humna federalizimiiti. Federalizimii kana bifa maalii qabsiifnaa eenyu keessatti abboomaa attamitti luugama itti goonaadha rakkoon jiru malee humni lamaan saayyuu humna federalizimiiti. Humni immoo jidduutti federalizimii kana afaaniin haasa'u ammoo garaadhaatii jaalala guddaa hin qabne humna Izeemaa amma jedhamu kana humna amma PPA maalinni warra Prosperity Party jedhaman kana fi humna Abiin jedhamu kana isa baay'ee isaayyuu akka gaariitti hin beeku lafa isaan dhaabbatan kilaariitii hin qaban waan ta'eef baay'ee isaaniiyyuu hin beeku. Garuu humnoonni isaan kun federalizimiidhaan hin falminan jenne isaan mataan isaaniiyyuu garuu federalizimiif jaalala akka isaan hin qabne hojii isaaniirraa gochaa isaaniirraa arguu dandeenya jechuudha. Amma federalizimiin nu amma harkaa qabnu federalizimii sabdaneessaati kan sabaati. Kan sabarratti kan hundaa'e jechuudha. Kan namuu gandasaa bulfatee ofii of bulfatee Itoophiyaa immoo wajjin bulchinu kan jedhudha federalizimii amma jiru kun. Isaani warri akka Izeemaa fa'aa kun immoo federalizimii jiraatu garuu federalizimichi kan ikoonomii ta'uu itti jira, kan jiyoogiraafii ta'uu itti jira malee kan sabaa ta'uu hin qabu. Yoo kan sabaa ta'e mirgi namootaa mirgi nama dhuunfaadhaadhaa hin daangeffama kan jedhu kana dha'oof jechuudha. Garuu federalizimii as such abadu jennu. Lafa isaan irraa dhufan Oromoon hin arga. Lafa isaan irraa dhufan Sidaamni hin arga. Lafa isaan irraa dhufan Sumaaleen hin arga. Jaalala federalizimiif qaban irraa dhufu miti isaan. Jibba federalizimii irraa qaban ni qabu. Haa ta'u malee federalizimiin jibbina jedhanii yoo namatti himani of ajjeesu suicidal waan ta'eef federalizimiin haa jiraatu. Ammoo look constitutionii jijjiirraa look federalizimiin bifa kanatu hin ta'in bifa kana qabaachuu qaba. Bifa sabootaa utuu hin ta'in bifa sabaa bifa afaanii utuu hin ta'in bifa bishaanii bifa ikoonomii bifa jiyoogiraafii qabaachuu qaba kan jedhuti jira jechuudha. Gaarii egaa bokumsa tarii isa mammaaksa warraa Amaaraa qurciidhaan qurcii malee sana yoo ta'in alatti karaa hedduu haala hedduun nu ibsamaa jira itti fakkaata wanti kun egaa bara Haadaawii ta'e bara Haile Sillaasee fudhannu fakkeenyaaf isa xiqqoo ishee fresh memory qabnaa isaaf isa duraa sana dhiibnu isa si olaalle bokumsa kibla Haagar jedhanii kukkutanii tiyyu bulchaa turanii jarri kunis akkamitti naannoo amma jiru kana naannoo sabaaf sablammii irratti hundaa'ee sararame kana akkamitti akka kukkutanii isa amma jiru kana balleessanii kan isaaniif ta'u itti uumanu kaartaa isaaniis yeroo itti fudhataadhaan malee kompiitara irraa nan qabaan baasessa agarsiisuu nan danda'a. Egaan gabaabumatti Oromiyaa irraa hammi tokko fudhatamee Dawubis Boochii irraa hammi tokko citee Beenishaangul irraa Gambeelaa irraa hangi tokko citee sabaaf sablammoota 4-5 kan walitti fidu qaamni federaalaa isaan jedhamu sun tokko yoo uumame sabaaf sablammoota 3-4 kana kan walii galchee adeemsisu afaan isa kam ta'a. Waan ofitti lafa kaa'edha. Yeroo kun ka'u Amaariffa jechuudhaaf deemama. Gara baha kibbaattis South East yoo dhufnes
North West North East yoo deemnes Affaar irraa Somaalee irraa gara Noordiitis akka kanaan yeroo ciccitee kaa'u kana hundaafuu kan walitti fidu ammaaf kan nu qabnu Amaariffa. Isa duwwaa miti ifumattuu egaa jarri kun tokko ofishaalota miti akka sadarkaa mootummaatti olaallee as baanii official statement official declaration gochuu hin danda'anu garuu argineerra deddeebina dhageenyeerra jaarmaan sabummaa irratti hundaa'e seeraan diigamuu qaba jedhan seeraan diiguu baatanus diigame atunaa kaaftee beekumsa keessaa'u prosperity party keessatti ifatti kan agarre kana warri sabummaadhaan ijaaraman hundi isaanii deemaniyyuu boordii filannoo deemne xalaa galchineera jedhaniiru diigamneerra isa didee keessaa booddee tabe Hewaatiin alatti maaltu taante haftere sabummaan ijaaramuu diigamteetti kana yoo laalle egaa waa tokko isaanumatiyyuu badii guddaatti ta'a suicide ofirratti labsuutti ta'a jettee maal tafaan isaan qabsiisere sadarkaa addunyaatti isa fudhannu sadarkaa biyyaatti isa fudhannu yaadni isaanitti as adeemaa jiran kun yaadni isaan entertain gochaa jiran kun yaadni isaan hojiirra oolfachuudhaaf yaadan kun yaalaa jiran kun har'a sadarkaa guddinaa bilchina poolitikaa ummatoota biyyattiitti akka inni ofitti isaan hin buchisiifne waan baraniif akkuma gungummii kun dhagaame waan uummanni kun jedhaa jiru dhaga'aa jiru. Eenyu gamaani sabummaa kana keessa maaltu jira waan ragaa yookaan identity sabummaa kana keessa maaltu afaanicha jira aadaa jira seenaa jira akka ni faallaa sana adeemu barameera isa immoo wantumti guddaan waggaa 27-28 kana darbe mul'ate keessa sabaaf sablammootaaf wanti guddaan sun eenyummaatti kana gabbifachuudha bakka kufee bakka badee kaasanii ishee kanatti natti dhufaa jirta kanatu isaanii sodaachise kan hundumtu kan hubannu kanatu afaan isaan qabe fedhiin sun harka lafa jalaa isa tokko tooftaadhaan suma fakkeenya EPP fudhanneerra waan inni gimboo sabaattinis of diigeessa izeemaa dhaabuunsaa warrachi keessatti wal ga'an kan akkamiiti ilaalte hunduma bakka bu'u Gambeelas dhaqanii kunoo jiraam jechuudha gara kibbaas deemanii warra Walaayitaas kunoo nu keessa jiraam warra Sidaamaas kunoo nu keessa jiraam iseedhumayyuu federaalizimichi inuma jira kunooti garuu caasaasa ummatichi barbaadu ijaarsa kan caaseffama jirutti fakkaata ummatichi barbaadu hamma ammaattis bare sana ishee ofirra bulcheettu sana ishee kan ofirratti fayyadamu jettu sana akkamitti diiga seettu hojii poolitikaati atu fatteetta waa tokko baramuu qaba tasfaa'e ani kan na yaaddesine waan tokkitti na yaaddesine biyya sana keessaa kana duwwaadha maalitti fakkaate mirgi ofiin of bulchuu uummattoota Itoophiyaadhaan yoo kaammaa caalaa itti dabale malee kaammaatii gadi ta'a kan jedhu yaaddoon mataa koo keessa hin jiru maalitti fakkaate namni maa yaadin hin jennu namni yaaduudhaan bilisummaa qaba namni yaaduudhaan bilisummaa qaba kan kanammaatii gadi hin eeguu jechuu keeti kan kanarra fooyya'in eega malee kan kanarra fooyya'in eega malee ani kuni bakka duraa sanatti kiflaagariitti deebaa uummanni Itoophiyaadhuma Oromoo qofaayyuu mini uummanni Itoophiyaa guutummaan bakka duriitti deebaa kan jedhu inni yaaddoo guddaa mini inni na yaaddessu laata. Kana jechuun garuu waa tokko beekamuutti jira. Bari akkuma humni federaalii kuni waan gaarii mataa isaatiif yaadu humnoonni dhokatanii yaadan kunis yaaduudhaaf bilisummaa qabu quba qabaan yaaduu danda'u jechuudha. Akkas goonee dura fuuneetu ikoonomiidhaanii ji'oogiraafiidhaan illee suutaan immoo ammas cabsinee dhaqannee kiflaagariitti saabzooniitti gashinee afaan Amaaraatti goonee agartee kiflaagarii gochuu hin dandeenye jedhanii abjuuchuu hin danda'u. Ani waan sitti haasaa jiru waan qabatamaa isaan akka sagantaa siyaasaatti oofanirraati. Andu'aalem Arraagee biyya alaa kana keessa ture natti ittaanaa Izemaati yaadatte yoo ta'e biyya alaa kana keessa ture wantoonni namoonni gaafatanii inni guddaan sana jechuudha. Guyyaa tokko jala bu'eetaniin dhaggeeffachaa ture guyyaa tokko iyyuu Andu'aalem Arraagee federalizimiin balleessinaa hin jenne
afaan isaanii sabaaf sablammoonni akka isaan dhimma ba'anii afaan isaanii sana hin dhorkinan jedhe. Sagantaan keessan maal jedheen namni ofiin of bulchuun mirgaa jedhe. Bakkoota baay'ee ta'e Washington DC'tti ispeeshaalii dhaga'ee irratti fakkaataa yoo hin dogoggoriin. Bakkoota baay'ee federaalizimii akki nuyi federaalizimii itti amannu hin jira. Nuyi akkas yoo ta'e gaariidha jenna. Constitution immoo hin jijjiirra ammendii goonaa. Constitution Amerikaa kan amma nu arginu kun si'a 100 meeqa jijjiirameera. So rakkina hin qabu kan ammoo hin jijjiirraa jedhee naanni dubbatu. Okay. Baay'een isaa kanuma loojikaalii ta'edha jechuudha. Ammoo akka isaan kanan goone kan godhu uummata cunqurfamaati. Uummanni cunqurfame kuni uummanni reefuu of bulchuu jalqabu kun uummanni hiree isaa reefuu murteeffachuudhaaf jalqabu kun ammayyuu murteeffanne baay'isoo. Itoophiyaa keessatti uummanni hiree murteeffate tokkoyyuu hin jiru. Except kunoo dheengaddaa orri Sidaamaa suni sagalee kennatanii hiree isaanii murteeffatan malee haqaan waggaa 27 darbe kana uummanni haqaan hiree isaa murteeffate hin jiru. Federaalizimii sobaa oofaas geenye. Haa ta'uyyuu malee achuma keessaa iyyuu mirgoonni bubuutuun kan uummanni argate jira. Fakkeenyaaf Oromiyaan agartee lafti Oromoon irra qubatu irra guddaan isaa Oromiyaa jalatti daangeffame biyya Oromoo ta'e jechuudha. Saba tokko iddoo tokkotti deeffame jechuudha. Of course Oromiyaa keessaa kan diidatti hafan jiru. Kan haqa malee hafan jiru Matakkal diidatti hafeera, Walloon Garri Caaluu diidatti hafeera, karaadhuma kunoo Sumaalee kanallee kan diidatti hafan jiru. So inni kuni waan nuyi dhawaataan seeraan heera wayyeeffannee afaan tokko taanee saba keenya deebinee bulchiinsa haadhoo isaatti deebifnu sa'aatii eeggata jechuudha. Haa ta'u malee lafeen dugdaa lafa jira. The skeleton lafichi lafa jira. Oromiyaa lammaffaa diiguu hin danda'an. So Oromiyaa kan isaan diigan yooma uummanni Oromoo mirga isaaf dhaabbachuu dide. Kan isaan Sumaalee diiganii dhaqanii afaan Amaaraatti baachisan yoo uummanni Sumaalee dhaabbachuu dide. Kan isaan Gaambellaa diigan yoo uummanni Gaambellaa diigan ofii falmuu dadhabe. Kan isaan Benishaanguliin diigan yoo uummanni Benishaangul dabarsee mirga isaa laate. Kanaaf yaaddoon keenya inni guddaan orma diidaa qofaayyuu tun ta'e nu keessaati orra kaleessa abjuutu. Orroonni kaleessa yaadan kaffitaa kaleessa haasa'an isaan fakkeenyaaf federeeshiniidhaaf tireetii ta'uu danda'u. In the long run isaan warran ta'an sitti meera bari arra namni federeeshinii jalan dhaabadha jedhu finyoo ofitti dhaachuudhaan siin jedhu. Arra mini bulanii oolanii garuu tireetii ta'uu danda'u waan ta'eef uummanni Oromoo jabaatee dammaqee of eeggachuu qabaa. Politikaa isaa irratti, dinagdee isaa irratti, bulchiinsa isaa irratti, hawaasummaa isaa irratti dammaqinsaan hojjetee federeeshina amma jiru kana kan maqaadhumaafuu jiru kana isa hojiitti akka inni jijjiiramu, federeeshina hojii akka inni ta'u, federeeshina dhugaa akka inni ta'u, kan saboonni keessatti of argan, kan isaa ittiin of bulchan akka inni ta'u gochuudhaaf uummanni Oromoo adda durummaadhaan tarkaanfachuu qaba. Uummanni isaan kaanis immoo jabeessanii kana irratti hojjechuu isaan barbaachisa jedhee naman karaa gama kooti. Gaariidha. Wanti isaayi waan bal'inaan iyyuu wal haasofsiisuudha. Garuu sa'aatiin urkaa dhiibaa waan dhufeefi yoo kunne malee innumti waa'ee dhumti mooraalee uumaman kana sadaniiyyuu jechuun warra akka aadaa itti ilaalamaa jiranuu fi warra immoo federaalizimii cimsuuf tarkaanfachiisuudhaaf socho'aa jiru warra mooraa gullalleef maqalee jenne kana innumtu sila ajandaa guddaa bal'inaan wal haasofsiisu garuu yeroo urkaa dhiibaa waan jiruuf mee waan ajaa'ibaa tokko akka waliin ilaallee walitti deemuun barbaada bokumsaa filmaatuma adeemaa jiru kana ilaalaa waan miidiyaaleen Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin hojjetaa jiran tokko dhiyeessanidha. በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ምርጫውን ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ምርጫ ቦርድ ቢኖረው እንኳን በምርጫው ላይ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ቢሸነፍስ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ቢሸነፍና ኦነግ ኦሮሚያ ውስጥ አብን አማራ ክልል ህወሓት ትግራይ ውስጥ
ደቡብ ውስጥ ሌሎች እንደዚሁ በዘር የተደራጁ ኃይሎች ቢያሸንፉ ከዛ በኋላ ስለሚመሰረተው መንግስት ምናምን አይደለም እናወራው ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ስንት ቦታ ትፈርሳለች የሚል ጥያቄ ውስጥ እንደምንገባ የሚያጠራጥር ነገር አይደለም እና በዚህ በኩል በምርጫ ቦርድም በመንግስትም በኩል ምንድነው እርግጠኛ ያደረጋቸው ነገር በዋናነት ምርጫው በተደጋጋሚ ስንል እንደነበረው ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ወይስ ኢትዮጵያ ላይ ህዝብ ውሳኔ ይወሰን ያለው በፖለቲካ ፕሮግራሞች በኢኮኖሚ አማራጭ ሀሳቦች ፓርቲዎች ተወዳድረው ለስልጣን የሚበቁበት ምርጫ አይደለም እንደከዚህ ቀደሙ ምርጫ ከተባሉ ይሄኛው በቀጥታ ኢትዮጵያ ብለው የተነሱ ኃይሎች አገር እንደ ሀገር ተከተል ደግሞ የብሔር ቅርጫት ውስጥ ሆነው ለብሔራቸው ብቻ የሚሰለፉ ምናልባትም ካሸነፉ ኮንፌደራሊስት የሆነ መዋቅር ይዘው የሚመሰረቱ ፓርቲዎች አሉ ወይም ደግሞ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች አሉ ደሱ ያሸንፋሉ ወይስ ይሄኛው ስለዚህ በኢትዮጵያ ቀጣይ ህልውና ላይ ሪፈረንደም ህዝበ ውሳኔ የሚሰጥበት ምርጫ ሊሆን ይችላል ያ ደግሞ አደገኛ ነው ኑጋይ አመቲን በርባድ አመቲ ዱራሰና በኩንሳ ዳጌሴታ ወረከ ኦናክፋን ወረከ አቢኒስ ጋማ መቃማራቲን ኮባቲ ዋን ጃረም መሰውማ ረቱንዳዬ አደባ ኢላላማ ይቻዳ regardless of its agenda ሳቱማ ቤከኑ ዋቱ ጅራ ወረካን ሰቡ ወሩማ ገለቲ ወረ ዘሪረት እንዳይ ጃረም ጀን አካሲያን ጋ አካቢትላል ተከና ማልጅቹ ለኩኑ በኩምሳ ያ ኩኔላ ኩኖ ኢሳን ከነ ፈያዳው ያትጀት ከን ያድኒ ኢሳን ከባ ኢሳን ኩኒ ፖለቲካ siyasa mulata political program aba mulata keessatti reflect godhanin qaban of course akka isaan izema wajjin hojjetanii hin beekna beekamaadha gibbo sabaatti turanii izema wajjin hojjechuu danda'u garuu izema yaada isaan amma jedhan kana gadi baasee naasofne jechuudha maaliif kan inni naasayini balaa inni qabu waan beekuuf jarri kun tasfaa cuucinan tuutaa jalatti gumbii huraa barti jedha Oromoon. Kan warri isaanii itti mani agartee kan nafxanyoonni warri isaanii itti mani yoo isaan hin ta'in Itoophiyaan hin baddi jedhanii waan yaadan. Fakkeenyaaf kan isaan jedhan Oneg yoo filatame yoo Atsilaayu gaanii filatame biyya isaa fudhateera. Jedhanii sobanii kan isaaniillee abiinillee dabala. Maal jechuudha dehumanize nama kun afaan Ingiliziidhaan diinessuu amni agarte amni kuni ummanni Oromoo kun miliyeenaan dhaaba kana deggeru biyya kana diiguudhaaf akka inni adeemu fakkeessanii namatti himuu jechuudha. Dehumanization, political dehumanization. Akka blackmail godhe jechuudha. Akka amni kun biyya balleessuuf deema, qe'ee balleessuuf deema, diiguuf deema. Maaliif fakkeenyaaf yoo abaloo faadeeman isbe usaanee taa'edha gurbaan ijoolleen suni referendum Itoophiyaa irratti referendumii kennuudha kuni Itoophiyaan hin jiraatti yoo baddi irratti jechaadha. Filmaanni amma deemu kuni kana ani political dhaaba tokko irraa hin argine filmaanni amma deemu kuni Itoophiyaa balleessina moo Itoophiyaa jiraachina kan jedhu. Amnonni achi jiran hundumti isaanii kan Oromoo yoo dabalate humna federeeshinaati. Federationa sabdaneessa ta'ee kan dhugaa gadhaabna jedhanii kanaani kan isaanii biyyatti galan kanaani kan isaanii deemsaa jiran ummanni Oromoo immoo dhimma isaa ta'ee hiree murteeffannaa mataasaa kan murteeffatu yoo ta'e kun sirnaan seeraan heeraan boru bulee iftaan waan ilaalamu jechaadha. Kan isaan godhaa jiran kun maal agarte Onegiin jibbisiifna jedhanii uummata Oromoo daangaa irratti qabuu barbaadu. Uummata Oromoo diinessuu barbaadu. Uummata Oromoo qofteessuu barbaadu. Achitti qofaatti godhanii ilaa biyya diiguuf deema kan jedhu jechuudha. Uummata Tigraay akkas godhaniitu bara dheeraadhaaf uummata Tigraay waan akkas godhaniifi amma kana uummanni Tigraay semi independent state taatee jirti jechuudha. Kana kan godhe maayin humnoota kunoo akka isaat kana jechuudha. Kan orra isaaniin diinessee dhiibee dhaqatee akka isaan jara kan wajjin hojjechuu hin dandeenyu. Yoo jara kanatti garaa keenya bannee humna keenya diignee jara kanatti dabalamne jarri kun boorganama nu liqimsu jechuudha. Sodaarraa kan ka'e amma
Tigraay ijoolleen TPLF fudhattee maqaleetti akka isheen mashagdee jedhama mashagdee jirti jedhanii exactly waan kana fakkaatu uummata Oromoo irratti adeemsisuu barbaadu. Uummanni Oromoo garuu uummata Tigree irraati baay'ee adda. Uummanni Oromoo bal'aadha. Lafa bal'aadha kan inni qabu. Qe'ee bal'aa qabeenya bal'aadha. Uummanni Oromoo jechuun Itoophiyaadha. Oromoo yoo uummanni Oromoo kana akka gaariitti beeka jechuudha. Gaafa barbaade referendumii isaa ofii isaa godhata malee akka isaan barbaadan kanatti akka isaan isa diinessan kanatti biyya diiguu uummata mancaasu qe'ee facaasuudhaaf uummata deemaa jiru miti. Diirama sitti dubbadheen ture. Itoophiyaa ijaaruu keessatti namni amma uummata Oromoodhaa gahee godhatin jiru. Itoophiyaa uummanni Oromoo dhiigaan ijaare kana isaan abbaatti ta'an. Amma isaaf yaaddaa jiru jechuudha. Isaan warra Itoophiyaati, isaan abbaa Itoophiyaati. Inni kaan immoo diina Itoophiyaati. Isaan amma Itoophiyaadhaaf yaaddaa jiru. Isaan keessa beeketti Itoophiyaati jechaadha. Isaan irra yoo darbee hin bada jechuudha. Namni biraan yoo biyya sana bulche, Oromoo yoo biyya isaa kan bulfatu ta'e Itoophiyaan hin baddi jedhanii yaadu jechuudha. Kuni mataa jaarraa darbee mataa dadhabaa tortoraadha. Kun isa kana uummanni Oromoo dammaqee eeggachuu qaba kan inni isin jedhe kana. Garuu kun politikaa piroogiraamii miti. Tokkoon isaaniiyyuu kalaalas hin baay'e. Dhiibaa jiru amma isaa Izemaa fa'aa dhiibaa jiru. Yoo agartee ta'e Dooktara Abiyyiin fa'aa dhiibaa jiru. Dhiibbaatti jiru malee isaan sagantaa siyaasaa bullaa'ee politikaadhaan deeggarame lafaan qabanii jechuudha isin jedhe. Bokumsa waanuma nama dhibuumi biyya heeraaf seeraan bultu keessatti filmaanni hubattee ta'e argumentiin isaanii filmaanni kun geggeeffamuu qabuudhaan filmaanni as deemaa jira jedhamu kun geggeeffamuu qabu. Biyya heeraaf seeraan bultu keessatti filmaataan geggeeffattu ta'e maaltu yaada maree kan biraa. Isaayyuu immoo biyya humni biyya bulchu kun yeroo isaa dhumee expire godhee haala mootummaan hin jirre keessatti argamu. Maaltu ta'are sana booda? Tarii hundumtuu kan isaa fudhatee karaa adeemu jechuudha moo? Tokko sana wanti nama ajaa'ibu inni lammaffaan yaada gaarii naa kaaftee jira. Filmaata ammaa kanarratti tasfaa'ee amma ji'a lamaatii ji'a tokkootii qabbanaa dhufe malee warri Izemaan fa'aa fakkeenyaaf filmaanni akka inni deemu hin barbaadaan turre. Maaliif sitti fakkaate? Yoo isaan Finfinneedhaa bakkoota xixiqqaa magaalattii keessatti malee bakkatti dorgoma waan hin qabneef dura ground work isaanii hojjetachuu barbaadu. Kan Oromiyaa bakka baay'ee isaan geessisu, kan Affaariin isaan geessisu, kan Gambellaa isaan geessisu. Kanaaf barbaadu jechuun waan isaan filmaata tursuu barbaadaniif hin beekne tokko kana waan Izemaan tursuu barbaadu. Ijoolleen kun deeggartoota Izemaati quba qabaatu kun dhoksaa waan hin qabneef. Tokko kana lammaffaa immoo waan isaan filmaanni akka turu barbaadaniif special access qabu 4 kiilootti. Agartee Dooktarri Biraanuu Naggaa fa'aa Izemaan masaraa mootummaatti kan namni hundumtuu beeku special access waan qabaniif sirna sana tursuu barbaadu. Manipulate godhaa turuu barbaadu. Agartee mootummichumayyuu gartuu mootummaa ofiin jedhu kanayyuu manipulate godhanii shape gochuu barbaadu. Inni agartee yoo ta'e bakkoota baay'eetti Dooktar Biraanuun isaan ordinary opposition akkuma nama isaan kaanii garuu Dooktar Abiyyi Dooktar Biraanuudhaan koree inni keessa hin gashin hin jiru. Koree baay'ee keessa gashee jechuudha. Including border committee keessa fa'aa gashee jechuudha. Kana beeku akka itti mootummaa ammaan goora jiru kana beekumsaanis ta'e qabeenya waan fedhan akka influensii godhan waan beekaniif akka dhimmi kun isaanii turuu barbaadu. Because special access kana qabaachaa jiraachuu barbaadu yeroo dheeraadhaan. Amma dhiyoo kana wanti kun akka isaan hin baafne waan baraniif amma dubbachuu dhiisan. Feerii ta'uudhaaf tasfaa'ee ammas mooraa Oromoo keessa iyyuu jira ture warri filmaanni deemuu hin qabu jedhu yoo yaadatta ta'e. Jaallenchoon fakkeenyaaf yeroo adda addaatti filmaanni kun akka waan filmaanni ammatti filmaanni jalqabaa kun akka inni gatii guddaa hin qabnetti yeroo adda addaatti dhiyeesseera. Isaan kun jedhu yoo achi seettee ilaaltee taate waan filmaata fakkaatu tokko godhaati irra darbaa jedhee atoo Leencoon jedhanii dhageessetta. Waan filmaata fakkaatu filmaata kan hin ta'in garuu kan filmaata fakkaatu.
So mooraa Oromoo keessa illee jira jechuudha akka filmaanni haqaa hin taane warri barbaadan jiru jechuudha ka jalqabaa kana. Inni political maalin dantaa politikaa inni fiduan hin beeku. Sabicha tasgabbeessuu keessatti kan inni fiduan hin beeku. So kuni isaan duwwaarraa tun ta'e filmaanni haa turuuni karaa baay'ee haasa'amaa ture jechuudha. Irra guddaatti garuu warri filmaanni haa turu jedhan irra guddaan isaanii warra Dooktar Abiyyitti special access qabanidha. Waan guddaa as keessa argine tokko obbo Kumsaa egaa akka hin geggeeffamne hundumtuu gama isaatiin irra caalaan isaa gaafa fedhii isaa agarsiisaa ture jenneerra. Maaliif isheetutu ifatti nu baate amma gaa? Ani gara nu barbaannetti adeemaa waan hin jirreef itti gallisaa isa nuti barbaanne waan hin taaneef waan hundumaa to'annoo jala galfachuu waan hin dandeenyeef kan nu barbaannu kana waan ta'eef hin ta'usuma teeteyyuu mooga amma qophiin goone kanaaf qophii keenya hin raawwanne isheetu sanatu batabe inni guddaan garuu gaaffiin guddaan as keessatti ka'uu qabu obbo Kumsaa yeroo akkasitti wal ilaallu kana yeroo ati biyya diigdaa ana kan biyya ijaaru walitti qabee tursuu danda'u yemmuu jettu karaa biraa immoo as deebitee biyya tokko uummata tokko maaloo yemmuu jettu dhugumatti ija tokko wal ilaalaa jirra biyya kana keessatti akka biyya tokkootti uummatoota biyya kana keessa jiran kana ija tokkoon akka of ilaallutti ilaalaa jirra dhuguma inni tokkummaa jennu sun jira amantaa keenya keessa ilaalcha keenya keessa yoo akkasitoo wal ilaallee ani isa ijaaruudha isa kana immoo ati kan diigdu jechuun maalirraa dhufe moo tari bu'aa poolitikaati laata waa hunda monopolize godha yoo monopolize godhe malee akkam barbaadetti waan ta'uu hin danda'u kuni waan afaan hojiillee wal qabata obbo Kumsaa maaliif amaariif akka afaan biyya ta'urra asii achi hin qabamne jedhee of gaafatte bu'aa sana hojii wal qabatee jira waa biraa miti kaasetta gurgurachuuti xiqqoon isaa gadi bu'e obbo Kumsaa hojiitti dhufeem yaadanna yeroo afaan uummatoota sabab sablammootaa akka ittiin baratamu yeroo murtaa'e sana kana ifatti seera kana ifatti mormuun daa'iman maaliif afaan ittiin hiikkatteen baratti jedhu seera ifatti mormuun tulfaateen naaniyyuu barsiiftota kuma hagas ta'antuutiyyuu hojii dhabe jedhani. Kana baay'ee dhugaa ofittummaa daangaa dhabe adeemsa duruunfanaa jechuun danda'ama. Yeroon kee baay'ee waan dukaa dhiibaattuu fi meeshee qabdi. Dantaan isaanii agartee tasfaa'e waa tokko isaaniif quudhuu qabna. Kan dantaan isaa dhaame hundumtuu iniyya. Boor ilaalaniitu boor keessatti kaleessa arguu dadhabani. Boorennaa suuraa kaasan kaleessi keessa jiru. Kaleessi maalinni bara amma kana waan baay'ee harkaa isaan qabaata tasfaa'e barnoota duwwaa ittiin fakkaatiin ortodoksiin amantaan afaan isaatiin jalqabaa jira. Waan baay'eedhaan siin jedha gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama amantiitiin karaa hundumaa uummanni ofiisaa of bulchuu barbaada. Afaan isaa dubbachuu barbaada. Naannoo isaarratti ofii abboomuu barbaada. Isaan kanarraati dantaan argatan kanarraa miidhama argatu. So rakkina isaanii understand gochuu nutti jira jechuudha. Understand waan gooneef concession isaanii ilaalla siin jedhe quba qabaadhu. Garuu waan isaan iyyaniif baruu nutti jira. Waan isaan iyyanii fi waan kaleessaa dhabu. Karaa kaleessa dhufan sanatti karaa achi deemuuf hin jiru. Uummanni cunqurfamaan karaa kaleessaa sana deemuuf hin jiru. Kanaaf waan kaleessaa waan dhabanii fi har'a iyyuun isaanii nu dinquu hin qabu. Ganaa kan kana caalaa fiduu jedhee yaadan. Gaafa fakkeenyaaf filmaanni jalqabee agartee kutaan zooniin Oromoo gaa ilaali gaa zoonii Oromoo garan qabu. Zoonii Oromoo kana keessatti gaafa humnoonni seenaa Oromoo keessatti bakka qabanii falatamuu jalqaban kan kana caalaa iyyuu biraayyuu awwaan himuu danda'u. Kanaaf of qopheessuu qabna. Kanaaf ammaan dursinee of qopheessuu qabna. Warri zoonii irra jiran namoonni barsiisonni hojjetoo bulaan Oromoo ta'e hundumtuu kana caalaa maqaa balleessii adeemsisuu irraa hin deeban jedhe kun. Agartee filmaatumallee yoo agartee dhaabni kun kan mo'u ta'e yoo dhaabonni Oromoo kan mo'an ta'e walumattuu kana adeemsisuu maqaa badii character assassination kan jedhan maqaa balleessuu hedduu oofuu irraa duuban jedhan waan nu gochuu nutti jiru kun nuufi mallattoodha symptom
kun manuma kana baruu nuti jira eeyyee kanaaf deemu jennee baruu nuti jira nu gama keenyaan immoo haqaan sagalee saba keenyaan mo'uu nuti jira isa mo'uudhaaf immoo imaammata ifaa qabaachuu qabna hojii ifaajjuu qabna ummanni Oromoo kana dhaabota Oromoo irraa eega waan ta'eef dhaabonni keenya qaramoo ta'uu qabu jedhee nama. Gaariidha. Qabxiilee mareef lafa keewwan keessaa kan jalaa hafte waa'ee barattoota keenyaati. Mooraalee barnoota olaanoo keessa Oromiyaadhaa ala kan jiran keessaa naannoo bulchiinsa Amaaraa keessa ammayyuu lubbuun darbaa jira bokkumsa kaleessa waliin gadallee mucaan tokko du'eera nu gondare natti fakkaata. Eenyuyyuu kan eegu haati waan fedheyyuu ta'u digrii baatee dhufuun wanti biraa hojii argatee dhufuun lammaffaa sadaffaadha. Haati yoomiyyuu ta'e mucaansee nagaa olee galuu kan barbaaddu gaagaama guddaa qaqqabee baay'ee ijoollee qaroo bakka buufachuu hin danda'amne dhabeera ummatichi. Warruma ji'a tokko lamaan darban kana keessa wareegaman keessa sana faana bu'uuranti guddaan tokko dhageenye mootummaa federaalaatiyyuu poolisii federaalaa ramanna mooraalee kan akka eeganu jedhamee mee ilaali obbo Kumsaa jireenyi barataa tokko maalinni keessaa mooraalee barnootaa olaanoo kana keessatti ishee jettu maal isa barbaachisa laata? Mooraadhaa ala ba'ee mooraadhaa keessaa maal argata mooraadhaa ala ba'ee maal isa barbaachisa? Yommuu immoo hidhataadhaan marfamee taa'u maal jechuudha kuni? Maaltitti dhaga'ama laata? Akkam saayikoloojikaalii maal yaada laata? Yeroo taa'ee dubbisu yeroo bakka nyaataa lixee nyaatu yeroo mooraa keessa sibachi socho'u yoo sana ala ba'e yoo hidhataan kun magaalaa keessas isa duukaa deemee yeroo waan barbaade kana barataa sun bitachuudha argachuudha deemu duukaa deemamu maali hagam fala ta'a laata kun moo isa walitti bu'insa kanaaf sababa ta'e barbaadanii isa fooyyessu waa hunda durayyuu immoo lubbuu baraaruu irratti tarkaanfiin gaafa fudhatameera isa raawwatan isa kan biraatti darbuu wayyuu akkamitti tuufnasa jedhu keessaa immoo mootummaan naannoo Oromiyaa eessa jira amma yoonaa kana jettu gabaabsineetu Aruunukaa dhibeeraa mee gabaabsiituma. Gaariidha Tasfaayee kun baay'ee nama gaddisiisa dhugaatti garaallee nama nyaata carraa kanaan haadholii abbootii ijoollee isaanii barsiifannee waan raabuu isaanis bakka guddaa geessifannee nus ittiin xooramna jedhanii warra abdii godhatanii abdiin isaanii kun immoo hirrina mootummaatiin karaatti jalaa afeen waaqessinaa jabeessu jechuun yaala. Kun yeroo akkan sodaachisaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Tasfaayee kuni Bokumsa gadda tokko akka geesse unatti miteettamiti ollaa kee kan bulisi jala. Addana kanaati waan baay'ee si gaddisiisaadha. Adii Waaqoo gurbaan jedhamu adaadaansaa kan akka haadhaatti isa guddiftu kunoo as ollaa koo kana jirti. Mucaanii armeen irraa duuteen nan adaadaatti guddisee. Investmentii guddaatti gooteetu ijoollee kana guddiftee akka tasaatti ennaa feesbuukii bantu mucaashee kana riippi kan jedhu agarte jechuudha. Rest in peace kan jedhu agarte jechuudha. Yeroo ammaa kanatti koominiitiin keenya naannoo kanaa gaddarra jira. Kun egaa fakkeenya tokkittiin sitti kaase bakkoota baay'eeti. Gandii Oromoo waggaa fi ji'a 8 darbe kana duraanuu gaafa yaade bulchu gandii Oromoo ganduma du'aa ture ganduma boo'ichaa ture addatti immoo iddee humni jijjiiramaa kun dhufeeti gandii Oromoo ganda boo'ichaa ta'e kun dhugaadha. Dabballoonni OPDOdhaa kana liqimsuu dhiisuu hin danda'u. Wallagga bo'aa jira yeroo kana Wallagga zoonii arfanuuga. Ilubaa gartokkoonsaa rakkina wal fakkaataa kee jira. Gujiin zooniin lamaanuu Booranni lafti Oromoon guyyaatti ittiin du'iin oolle hin jiru jechuudha. Agartee Diradawaatti waan ta'e waan nama gaddisiisaadha.
naannoo Hararitti kanatti jira. Walloo keessatti waan Oromoo irratti ta'e waggaa darbee argitee jechuudha. Boo'ichi waanuma noormaalii ta'e jechaadha Oromoodhaaf. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Addatti immoo kan inni si gaddisiisuuf tasfaa'e yeroo ijoolleen keenya humnaan lubbuutti baaftee gara 5,000 amma 6,000 kan tilmaamamtu lubbuutti baaftee humna jijjiirama ofiin jedhu kan aangootti kan itti booda humni kun deebisee agartee alagaa gara jabeessa ta'e itti bobbaasee naanni lammii kana fixu baay'ee si gaddisiisa. Harki kenne daaraa ammaarinni horii keenya jedhan kana jechuudha. Waaqayyo daaraa sin ammaarsisin jechuun akkas. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana waan daaraa ammaaree fakkaata. Duukaarra dhaabatee Dr. Abiyyi fa'aa obbo Lammaa fa'aa duukaarra dhaabatee masraatti isaan gashee amma isaanummaan deebisanii humna waraanaa irratti itti ajajanii waan uummanni kun boo'ichaaf gadadoof saaxilame ta'uunsaa waan mul'ataadha jechuudha. Kan inni kaasee fi kan yuunivarsiitii itti dhiyuu kan inni barbaade imimmaan nurraan qoorre jechuumaafan siin jedhe. Kan duraanii silaagaa waan ta'e waan haasofnu hin qabnu waan wayyaaneen goote hundumaan beela jechuudha. Agartee bakki nu amma jiru kun tasfaa'e. Akka sabaatti bakki nu amma jiru kun dilbii mootummaan yaadeg, cubbuu mootummaan yaadeg, agartee walitti naqaa mootummaan yaadeg waggaa 27 hojjete jechaadha. Mootummaadhuma kanatti amma kanaan goorra jira tasfaa'e. Mootummaa yaadegitan gara jira. Namoonni baay'een dogoggora baay'ee godhu tasfaa'e. Wayyaaneen kan inni wayyaanee ta'ee beekamu egaa Itoophiyaa seenee amma waggaa 2 waggaa 3 booda duwaatti. Achi booda wayyaaneen sirna biyya bulchaati tasfaa'e. Very important kun akka inni baramuun barbaade. Wayyaaneen sirna biyya bulchuuti. Wayyaaneen TPLF qofaa miti. Wayyaaneen sirna Itoophiyaati bulchiisa jechuun waggaa 25 waggaa 26. So sirni sun hin jijjiiramne sirni wayyaanee hin jijjiiramne tasfaa'e sirni wayyaanee namaa fi garaa laafessa miti sirni wayyaanee hinataa sirni wayyaanee saba walitti naqaa sirni wayyaanee humna waraanaaf humna tikaa garmalee itti dhimma ba'a sirni wayyaanee obboleessaaf obboleessa tokko shaneedhaan walitti hidheetu sirni wayyaanee diigaadha sirna diigaadha sirni diigaan kun hin buqqaane tasfaa'e. Kan ijoollee kana addatti baay'ee si rakkisachaa. Mootummaan utuu inni arguu irra deebamee yeroodhaa yerootti ijoolleen Oromoo yuunivarsiitii biyya Amaaraa keessa jiran keessatti ennaa isaan dhumanii mootummaan bakkoota baay'eetti callisee afaan qabate. Amma dheengadda immoo akkuma jette dhiyoo kana immoo humna federaalaa dhaqatee achi kaa'e jechuudha. Humni federaalaa kuniyyuu immoo nagaa eegatu hin ta'in fakkeenyaaf akka mucaan kun ammatti du'e ennaa dhageessee jettu. Nagaa eegatu hin ta'in akka ijoolleen mooraa keessaa hin baane eega. Detention centerii godhan jechuudha yuunivarsiitii. Yuunivarsiitiin mana hidhaa ta'e tasfaa'e. Akka ijoolleen hin baqannellee godhan akka ijoolleen baqatanii lubbuu isaanii hin baafanne godhan jechuudha. Silaati mootummaan security provide godha jennaan anti security provide godhan jechuudha. Humnaan ittisanii anas keessatti nan du'a utuu ijoolleen jettuu lakki achuma kee taa'uu qabda jedhanii achi keessatti ittisaa jiru. Kun maaliif akka inni ta'e namaaf hin galu jechuudha. Kan namaa galu yoo jiraate mootummichi dhugaadhumatti lubbuu namootaa fi ilaalcha gahaa kan hin kenniin kanarraa arguu dandeessa jechuudha. Waraanaan barataa bulchuu hin dandeessu. Mooraan barnootaa mataa humtisaayyuu ofiyyuu mataa dhukkubbiidha. Agartee biyya keenya keessatti immoo biyya nyaanni gahaan hin jirre, biyya bishaan gahaan hin jirre keessatti mooraa mataa keessatti ittistee achi keessatti tursuu jechuun akka inni saayikooloojikaaliyyuu mental health dhukkuba mataa akka isaan godhatan gochuu jechuudha. Sanaaf furmaatatti laachuudhaaf mootummaan sun dhugaadhumatti wanni nun agarsiifne jechuudha. Inisheetiiva gurguddaan agarsiifne. Inisheetiivni mootummaan kun hojjetu waan sirni wayyaanee hojjetu sana hojjete jechuudha. Lafa rakkoon jiru wayyaaneen waraanaan itti fiiga. Hojii wayyaanee kana waggaa 27 kan waggaa. Ganda rakkoon jiru securityaan itti fiiga. Isaani amma rakkina kana dhaqanii barbaadanii qirqidanii yookaan immoo amma rakkinni kuni hiikkatanitti amma ofii isaanii ilaalanitti yeroo murtaa'eef
for a brief period of time university cufanii nagaa buusuu dura achitti humnaan walitti qirqaabanii walitti hidhanii ijoollee ittisuudhaan guyyaa guyyaatti akka uummanni keenya reeffa fudhatu godhe jechuudha. Agartee reeffi ganda keenya galee hin jiru Tasfaayee. Ani kanaafi saba Oromoo barattoota Oromoo hedduun galateeffadha. Reeffi yuunivarsiitii Oromiyaa keessaa galee hin jiru. Kun beekumsa guddaadha jechaadha. Garuu reeffi ganda warra Itoophiyaadhaaf nu abbaadha jedhu keessaati deebi'ee asmitti galaa jira jechuudha. Ijoolleen keenya nuyi reeffa fudhataa jirra kan isaanii nagaa galaa jiru. Kun beekumsa guddaadha. Kun garabalina guddaadha. Kuni akka injifannootti ilaaluu qaba uummanni keenya. Of course du'aa jira. Haa ta'uyyuu malee du'aan baasuun hin barbaachisu. Kanaaf kan uummanni keenya kan ijoolleen keenya godhaa yuunivarsiitii keenya keessatti godhaa jiran sirrii ta'ee otoo jiru mootummaan Oromiyaa immoo agarte mootummaa mata'uu isaayyuu waan beeku natti hin fakkaatu naan ta'ee ilaalu Tasfaayee. Mootummaa kanatti taatuuf irra guddaan wanti guddaan bari nageenya saba keetii nageenya agartee lammii keetii eeguudhaaf. Agarte yeroo kanatti kan isaan godhan tokkoyyuu hin dhageenye jechuudha. Biro Presidenti mootummaa Oromiyaati mee natti mi over the last ji'a shantayyuudha. Mee maaltu ta'e waa'ee kanarratti mee natti dubbatu. Jira waan tokko waan qabatamaan ta'e jira hin jiru. Isaan garuu yeroo adda addaatti illee baardaanii provookii godhanii jechuudha. Yeroo tokko maal jedhanii baasii fudhannee dhannee ijoollee keenya sassaabnaa jedhani. Agartee rakkoon jiru maal sitti fakkaate? Ammallee torban boqomsa ammallee torban darbe kan nagaye ijoolleen saboota gara kaabaa kun kan naannoo Oromiyaa jiru galaa jiru boqomsa. Dhoowwamne isaan hin galtu hin jedhamne dheenyuma kana oduu irratti maal nagaye kan bakka gara garaatti dhufanii Bahar Daaritti wal ga'an bakka wal ga'an sanatti gargaarsa ga'an arganne yaanitti komeedheessaa turan miidiyaa irratti galaa jiru jechaadha. Inni kan Oromoo garuu bakka jiru akka sochoone godhamee akkuma ta'etti achitti eegamaa jira. Itti fufi. Mootummaan Oromiyaadhaa fi mootummaan Itoophiyaa amma jiru kun agartee waan hin fakkaanne develop mataa isaanii keessatti uummatanii sana rakkataa jiru jechuudha. Maalinni amma kan Itoophiyaa bulchaa jiru nuyi waan ta'eef amma Itoophiyaa harka keenya jirti waan jedhaniif galgala ganama kana nutti himu. Dabbalee isaanii gargar isaan gadi Itoophiyaan amma nu harka jirti waan ta'eef nuyi duu qabnaa dhalatti fakkaata amma akka isaatti dhiyeessaa jiran. Waan isaan oofisii jiraniif waan isaan mootummaa ta'aniif uummanni Oromoo duu qabaa jechuudha akka yaaduu isaaniitti. Mootummaan Oromiyaa kunumti duwwaan haqi yoo jiraate sagaleen inni inatamu yoo ta'e kunumti duwwaan mootummaa OPDO oofisiidhaa baasa. Kunumti duwwaan maali protectionii tokkoyyuu uummata Oromootiif hin goone mootummaa Oromiyaa jedhee kan kun Oloompiyaa biiroo tulfatee taa'u kun waan tokko waan godhee uummata Oromoof hin qabu. Agartee mootummaadhaan yoo ofiin jechuun ittiin turree siin jedhamu fakkeenyaaf mootummaan Oromiyaa komaandi poostiin kun amma manni Oromoo irra turu kan beeku qabaa? Mootummaa jiddu galeessaa wajjin kan wal farrame qabaa? Ammamiif tura komaandi poostiin Wallaggaan ammamiif tura? Komaandi poostiin Gujiin ammamiif tura? Komaandi poostiin Booranaa ammamiif tura? Ni beekaa? Gaafataman qabu mootummaan Oromiyaadha. Mootummaan Oromiyaa siraasfatsaamiidhuma mootummaa 4 kiiloo jiru sanaati. Agartee rakkoo kana uummata Oromoo irraa polotikaa dhoksanii, polotikaa awwaalanii, polotikaa sodaa godhanii akka uummanni Oromoo mirga isaa hin gaafanne godhaniitu ukkaamsanii, sodaachisanii, mataa cabsanii irra buluu barbaadu. Uummanni Oromoo kana diduu qaba jechuudha. Amma dinnaa yoo agarsiisaa jira uummanni Oromoo waan ajaa'iba ta'u Tasfaayee bakkoota baay'eedhaati soba isaanii fudhachuu dinnaa agarsiisaa jira jechuudha. Kanaafuu ammalleen akka nama tokkotti ani akka nama dhalataa biyya Itoophiyaa tokkotti kan inni jedhu mootummaan Oromiyaadha dirqama kana ofitti fudhatee ijoollee Oromoo nagaadhaan bakka isaan jiranii nagaadhaan warra isaaniitti deebisuu danda'utti jira. Kan warra isaaniitti adeebinuuf jennu barnoonni barbaachisaa miti jennee miti.
kan nu yaa warra isaaniitti deebuu qabnu jennu reeffa fudhachuu caalaa barnoota dhaabuutu irra salphata jenneeti. Agartee reeffa caalaa barnootatu uummanni haatiif abbaa mucaa barbaadu malee reeffa hin barbaadan. Kanaafuu dirqama kana ofitti fudhatee mootummaadhuma jiddu galeessaa sanayyuu silaa ol gaafachuu waan danda'an natti fakkaatu tiimii tokkotti ajaja oolma Oromiyaadhaaf biyya guutuu mootummaa jiddu galeessaa sana wajjin yoo walii galame akkaataa uummanni ijoolleen Oromoo psychological welfare waraana ishee irratti deemaa jiru kana keessaa ijoollee Oromoo baasuu qabu. Balaa ishee irratti deemaa jiru kana keessaa baasuu qabu. Amma maaliin dhagaa waa'ee du'a gurbaa kanaa irratti shukkaa baadhataniitu ijoolleen naannoo Amaaraa shukkaadhaan ijoollee mooraa keessa ari'u kan jedhu fa'aa dhageessachuu. Agartee baay'ee kan nama yaaddeessu kan abjuudhaan illee sirraa fimne akkasitti mul'ata jechuudha. Kun akkamitti ta'uu danda'a yuunivarsiitii keessatti? Maaltu fide kana? Kanan jechuu barbaade kana obbo Kumsaa kun maaliif ta'e maalirraa maddee jedhanii of gaafatanii madda rakkina sanaa hiikuudhaaf fala waaraatti barbaaduurraa waraanatti gadhiisanii hidhaatti gadhiisanii mooraa keessatti eegi jechuun fala ta'a. Kun akkamitti hubatamuu dadhabame jedhuudhaan fedhiitu itti dhibe. Fedhii waan dhibeef malee hubatamuu dadhabamee miti. Ennaa sirra gahu amma aktivistoonni baay'een ennaa isaan irra gahu iyyanii lafa balleessu. Agartee ennaa uummata Oromoo irra gahu immoo namni dubbatuuf hin jiru uummata Oromoo. Agartee Wallaggaa Gujii Boorana keessaati haatiif intalti ani gudeedamee jedhanii ennaa isaan dubbatan namni dubbatu hin jiru. Abbaa manaa koo dhufanii na biratti ajjeesan ennaa jedhan namni dubbatu hin jiru. Ennaa olii isaanii ennaa kan mataa isaanii ta'e immoo addunyaatu galagala. Lubbuun waliin caalu gaafuma qabaan. Agartee kana uummanni Oromoo baraa deemuu qaba. Lubbuun waliin caalu. Kanuma yuumiti namticha amma Ameerikaa kaabaa kana faarraa sibachi naanna'u kun kan sana dura ajjeefaman ijoollee Oromoo 3-4 waldaatti kan du'an bakka biraatti kan du'an Dabra Biraanitti kan du'an hunda dhiisee tokkoon diree daawaatti isayyuu humnoota isaanii ta'edhaan hidhachanii bobbaasan Oromoo maqaa balleessuudha tokko mooraa fooqirraa darbatamee du'e tokkoon sanayyuu akka fakkeenyaatti lallaba sibachaa deemee sakaan dhiisanii loogii akkasiitu jira. Shira ifatti raawwatamaa jirutu jira. Akkamiyyuu mootummaan kun kana dammaquu dadhabeetoo beekaatiyyuu callisee ilaala gaafachiisa. Tarii waan ati jechuudha ittoon dabalu mootummachi dirqama kan akka fudhatu maatiilee barattootaa qofatu hin taane uummatichiyyuu immoo ka'ee dhiibbaa irratti gochuu barbaachisanatti fakkaata. Wanti kun takkatuuf akka argatu qo'atu jettee yeroodhaa fi dhaabonni dimokiraatikii ta'anii hundumti isaanii dhaabonni dimokiraatikii ta'an dhaaba Oromoo duwwaa miti. Dhaabonni mirga dhala namaa kabachiifna jedhame. Kan heeraaf seeraan bulla jedhame. Kan agartee rule of law'dhaan bulla jedhame. Hundumti isaanii mootummaa jiddu galeessaa waan kana irratti gaafachuu isaatti jira. Nda'uun akkanatti fakkaatutti natti Royal Commissionin tokkoyyuu itti ijaaramuu qaba wanti kun. Biyya kana tuute biyya dimokiraasii biyyoota Keeniyaa mallee tuute ollaama keenya illee tuute qaata Royal Commissionin tokko itti ijaarame maalirratti dhufe kun isa tammaasutti kan maaltu fide dhaloonni maaliif wajjin barachuu dadhabe kan jiru. Agartee an akkanatti fakkaatutti galaa wayyaaneen galaasedha. Wayyaaneen immoo TPLF itti deebe malee wayyaaneen immoo sirni wayyaaneen immoo ammayyuu dalagaa jira. Kanaaf galaa wayyaaneen galaasetu dhaloonni akka isaan wajjin hin hojjenne akka isaan waliin quban qaban akka isaan waliin amanne kan godhe galaa wayyaaneen jibba shakkii ol basaasu kan wayyaaneen galaasetu jira. Siistemni sun ammayyuu hin diigamne siistemni sun ammayyuu jira. Kana hundumaayyuu gochuudhaaf garuu kun egaa ani yaada kooti kan inni dhiyeesse garuu mootummaan dhugaadhumatti dimokiraatikidhatu ta'eeti Royal Commission itti ijaaree independent namoota ta'an warra isa marsee taa'u sana miti warra achiiti 4 kiiloo marsee taa'u sana turte independent kan ta'an namoota mataa isaanii duwwaadhaaf bulan seeraan bulan itti ijaaramee wanti kun qoratamuu qaba.
kan nagaddisiisu tokko immoo guddaani dhaabonni political opposition group kunillee national disaster ta'uusaa namni baasee hin jiru. Agartee kuni national disasteridha. Kuni rakkina biyyaati, rakkina biyya keenyaati jedhee agartee orri Itoophiyaa jedhanii iyyanii kanatti namni baasee hin jiru. Gamuma dhaabota cunqurfamootillee dhiibbaan guddaan mootummaarra kanaan taa'ee hin jiru jechuudha. Mootummaan kuni akkanatti fakkaatutti dhaabotuma mormitoota kanayyuu waan sodaachisuudhaatti fakkaata jechuudha. Waan haqni kun yoo kan hin kaane ta'e sodaadhaan waan jiraatan natti fakkaata. Kanaaf yeroo tokko si yaaddessayyuudha akkamatti dimokiraasii Itoophiyaa keessa dhufuu danda'anii jedhu. Haa ta'u malee abdii kutachuun hin barbaachisu. Ammallee taanaan miidiyaan namoonni adda addaa waan uummata Oromoo look that's why waanuma ajaa'ibaati bari. Miliyoonii 5 amma miliyoonii 6tti ajjeefne qarreef qeerroo namni lafaa kaasan hin jiru. Aktivistoonni lafaa kaasan hin jiran hirra dhaabataniitu aangoo ittiin barbaadan. Hirra dhaabataniitu security ittiin barbaadatan. Hirra dhaabataniitu gara biraatti ammalee kun eenyutu itti gaafatamaadha kan jedhullee hin jiru jechuudha. Kan agartee kuma ja'a lubbuun nama 5,000 amma 6,000tti gaafatama tokkitti illee malee hafi. Kun Itoophiyaa keessatti duwwaan it is only possible in Ethiopia. Nama ammasii ajjeefteetu itti gaafatami. Ammas kunoo yuunivarsiitiin galgalaa ganama ta'a namni itti gaafatamu hin jiru. Dularawaatti namni du'aa namni itti gaafatamu hin jiru. Cinaaksanitti namni hedduu sun dhume namni itti gaafatamu hin jiru. Moyyaalee keessatti namni dhume namni itti gaafatamu hin jiru. Wallagga keessatti namni amma dhumaa jira namni itti gaafatamu hin jiru. Biyya akkasiiti jiraachaa Itoophiyaa keessatti. Kanaaf dhaabonni politikaallee of sossobuu utuu hin ta'in haqni kun uummatatti himamaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Haqa kana dhoksitee awwaaltee irra darbuu hin dandeessu. Baay'ee gaariidha. Waan xiqqoo ishee xumura irratti waa'ee galaa wayyaaneen kana xiqqoo isheen akka biraatti ilaalee dhuguma bara mootummaa wayyaanee jennee irraa gaaba waggaa 30 darban kana bara kana keessa wanti gad dhaabate tokko sabummaan sabaaf salammootaa gadi cimuu isaati eenyummaa sabummaa irratti hundaa'e gadi cimuu isaati. Kana irra caalaan uummattoota biyyattii poozitiivli fudhatanii poozitiivlitti gargaaramanii hangi tokko garuu negatiivli fudhatee balaaleffataas jiraate. Amma immoo akkanatti mul'atu maaltu ta'aa jira? Warra caasaa jaarmaa sabummaa irratti hundaa'e kana diiguudhaaf barbaadan kana federaalizimii saba irratti hundaa'e kana izar poolitikaadhaan kana balleessuuf warra socho'aa jirutti ilaa kana fakkaata sabummaadhaan ijaaramuun kun ilaa kana kun akkasitti wal ficciisaa jira waliin jiraachuu dhowwee jira waliin taanii barachuu dhowwee jira see jettu impireeshinii akkasii uumuudhaaf kan socho'amaa jiru natti fakkaate isatti akka malee maaliif kana miidhaa kana inni agarsiifne kanaafuu diiguu qabna sheettu kana advaansii godhachuu qabna fuulduratti tarkaanfachiifachuu qabna akkasumatti fakkaatti kanatti miidhaa qaqqabsaadha malee uummaticha akka uummataatti dhugaatti maawaa tokko nageenya amma naannoo Gondarittuu maatii jedhanii kan of ijaarantu jiru jedhanii kana maaliif mootummaan qoratee bira gahuu dadhabe shira akkasii jira soo ta'e irra caalaatti waan akkasiitu mul'ata. Diinquma Oromiyaa keessatti illee waa'ee mana amantii gubuu warra gubuudhaa bobbaayyuu ijoollee Oromoo dhaabaa ture bokkumsa warra Gaazaaf bita baatee adeemaa ture waan akkasii ofatti mul'achaa jira. Isa kanaaf ala barbaachuun maaliif dursuu didee maaliif lubbuun kun akka itti fufee gaagaamu maaliif taasifame maal callifame ilaalamaadha. Nati jette sirriidha Tasfaayee dhugaadha bara wayyaanee keessa saboonniif sablammoonni mirga isaanii hanga tokko shaakaluun kan jiru ta'eyyuu garuu quba qabaan Tasfaayee wayyaaneen mirga sabaaf sablammootaa kana irra guddaa isaa faayidaa isaatiif dhimma ba'e. Yaadatta yoo Oromoo waa dubbate Amaaraan sitti gadhiisa jedhaa ture barreessaan turreeti. Benishaangulii fi Oromoo bara dheeraa wajjin taa'e Gumuzii fi Oromoo bara dheeraa wajjin taa'e kan walitti diina godhe eenyu. Karaa
shakkichoo moo maal jedhan kan diina Oromootti godhe eenyu agartee akkinnitti naashinaaliitiidhaaf neeshinii kana sabaaf sablammootatti maneejii godhaa ture olitti naquudhaan jidduudhaan dantaa baafataa ture wayyaanee waggaa 27 agartee yaadatte yoo ta'e yoo Oromoo waa dubbate aqeen Amaaraa sii fida Amaaraa sitti deebala yoo Oromoon immoo yoo Amaarri immoo ka'ee waama tokko mirga isaa gaafate Oromoon sitti gadhiisa jedhe dhumiitiin karaa gama kanaa ta'e mismanagement of agartee identity waan guddaadha jechuudha. Kanaafin dilbiin lafa kaa'e suni kunoo gaa amma ija godhataa jira akka namni wajjin hin jiraanne akka namni wajjin hin baran agartee federeeshinii sabdaneessaa kana keessatti akkatti maneeji godhuu qabaachuutti jira tasfaaye agartee identitii sakaanii wajjin walqixxee ta'uusaa mirgi kee mirga sakaanii wajjin walqixxee ta'uusaa sagaleedhaan buluu kee seeraan buluu kee namnuu seera jala buluusaa agartee kana akkati ittiin maneejii gootu jira jechuudha. Itti gaafatama kanaa kan qabu mootummaan sirna eeguu nama eeguu biyya eeguu seera eeguu irratti dirqama addaa qaba. Garuu wayyaaneen kana mismaneejii godhe. Kanaafuu dilbii isaaniitiin siin jedhe. Kan nu amma argaa jiru kun dilbii isaaniiti. Sirni immoo hin jijjiiramne siin jedhe. Ammallee irra sii deeba. Agartee wayyaaneeti gale. Wayyaaneen amma waggaa 3 duwwaatti kan inni TPLF hin beekamu wayyaaneen. Egaa waggaa 3 Itoophiyaa seenee waggaa 3 booda wayyaaneen sirna biyya bulchuuti. Wayyaanee is a governing system. Sirna biyyattiin bulchee jechuudha. Sirni sun hin jijjiiramneen siin jedhama. Nama jijjiirame malee sirni sun hin jijjiiramne. Sirni wayyaaneen jira. Foundationii wayyaaneen dhaabde leeyid goote maayonaayyuu achiin kaa'e. Kanaaf nagaan hin jiru. Sirnichatu sirna nagaa miti. Sirnichatu sirna ol nyaatitiiti, ol shakkiitiiti, ol irratti ka'uudha, ol jibbuudha. Sirna sana sirni sun hin jijjiiramne. So sirna kana jijjiiruudhaaf amma qawwee baachuun hin barbaachisu jedhanii dhaabonni kanatti nanaman. Garuu sirna sana agartee baaletiidhaan sirni wayyaanee nagaan Itoophiyaa keessa dhufuudhaaf nagaan waaraa Itoophiyaa keessa dhufuudhaaf sirni wayyaanee foundeeshinii isheen keessa suni jijjiiramuu qaba. Isa kana immoo agartee inni kun yeroo dheeraa fudhataa. Halkan tokkotti waan nuti yaadatte yoo ta'e akkatti shaayiruun namni Finfinnee keessaa yaadatte nam tokkoof nama 5 wayitti namni hidhamaadha. Haati manaaf abbaan manaa hidhamaadha. Agartee sirna akkasii diriirse Itoophiyaa keessatti wayyaaneen sirna haati manaa abbaa manaa shakkitu. Sirna obboleessa shakku. Sirna ollaan ollaa shakku. Sirna sabni saba shakku. Sirna akkasii diriirse wayyaaneen. So ijoolleen kun product sanaa keessaa waan baateef lolli kun balaan kun foundationii qabaachuu mala kan jedhuni yaada mataa koo keessatti. Kana ta'ees immoo mootummaan gaafatama qabu jechuu koomini inni amma ofiisii jiru gaafatama qaba. Royal Commissionii itti tolchanii koree kana ilaaltu itti tolchanii rakkina kana addunyaadhaaf ibsuun barbaachisaadha. Lubbuu Oromoo kana callumadhanii kumaatamaa yeroo hundumaa akkuma kana dura godhan waggaa 2 guutuu akka godhan kumaatamaa ajjeesanii gaafatama dhabuuni seera miti. Dhaabonni Oromoo illee kana falmuu qabu yaada jedhu baay'een sii kaase. Baay'ee gaariidha. Dideetiin dhiibee gaadhimmichis dhimma jajjabaa ta'e yeroo keetii baay'ee galatoomii hanumaan nu haga'uun jedha nu jiraadhu nagaa ta'e maqaa Oromiyaanis Neetwoork maqaa sagantaa hubannaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaa waliin akkasumas immoo ogeessa teeknika keenyaa Nuree Sabaa wajjin irra deebiin baay'ee galatoomsiin jedhaa nu jiraadhu. Galatoomii taasisaa. marsa isa gaumba
bara gadame elba amante sotto limbo Lammin koduru gadamu la masai sagaru bara gadame elba amante sotto limbo Rechi wagga wagga nu fakar rabbi nu gawuno rarsa digenye ora finfinnetti wal gawu Rechi wagga wagga nu fakar rabbi nu gawuno rarsa digenye ora finfinnetti wal gawu Jira ontu no danda u kanu makenya bi amante sotto limbo tu marse shakantira ontu sigada u tira fole normo amante sotto limbo Innanu guddi si jawabu ci jenne si kadanna kan da beska jelchi uma gudda si tabdannu Rechi wagga wagga nu fakar rabbi nu gawuno rarsa digenye ora finfinnetti wal gawu Debi annurati rechi uma debise yantu debise Bambinya si jabesi uma debise yantu debise Jarra tokko wala kakature uma debise yantu debise Ayu kabda warra rakko fure uma debise yantu debise Warri finfinne sagana mati uma debite yantu Irrefanna bai malkatti uman debite yantu Rorron duri kana bodan jiru uman debite yantu Kalota kube warra rakko furu uman debite yantu Yero deraaf adda facane galata rabbi irra waltaane Higaan dhufee ilmatti laanne galata rabbi irra waltaane Higaan dhufee ilmatti laanne galata rabbi irra waltaane Higaan dhufee ilmatti laanne hora bullallee tarra dachaane Higaan dhufee ilmatti laanne hora bullallee tarra dachaane Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo Dhugaan seenarraan da'u darbeera barri roorroo Higadduu dhangala'ee lafee qaccaccabe Ijji dhiiga roobee lubbuutu gumaa dhabe Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo Dhugaa qaallitti ture himannaa bara roorroo Higadduu dhangala'ee lafee qaccaccabe Ijji dhiiga roobee lubbuutu gumaa dhabe Yoo maskeenye salphaatti Sirraanoolu yaakone of kenneeti jabaanii sirratti Sirraanoolu yaafone Seenaan baddanuu galteetti Sirraanoolu yaakone wal argina finfinneetti Sirraanoolu yaafone Irreeffadhu malkaa keetti yarra Sirraanoolu yaakone Dhugaan galte gullalleetti Sirraanoolu yaafone Wirtuu keedhaan abeetti Sirraanoolu yaakone Tumaan labsi akka beeti Sirraanoolu yaafone Reechirree kooti seenaan tiksa ani saka abbaa